daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo oduu amma nu dhaqqabe qabna. Hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanneen shororkeessummaan himataman gara mana hidhaa qaallittiitti dabarfaman. Hidhamtoota siyaasaa galmee obbo Jawaar Jalatti argaman 24 keessa kanneen harka mootummaa jiran manneen hidhaa duraan turanirra gara mana hidhaa idileetti akka dabarfaman guyyaa kaleessaa manni murtii federaalaa deetaa murteessuun ni yaadatama. Murtee kana faana dha'uudhaan yaada faacisaa bukaattoota kan hidhamtoonni kunneen namoota siyaasaa biyyattii keessatti dhageettii uummataa guddaa qabanii fi dhiibbaa uuman waan ta'aniif bakka fayyummaa fi nageenya isaaniif amansiisaa ta'etti hidhamuu qabu jedhu fudhatama dhabsiisuun hidhamtoonni kunneen mana hidhaa idileetti akka dabarfaman murtaa'ee turuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa waaree booda hidhamtoota kana bakka duraan turanitti deebisuuf deemnee argachuu hin dandeenye kan jaan maatiin isaanii gara mana hidhaa qaallittiitti dabarfamuu dhageenye jechuun OMN'tti himani. Miseensa maatii obbo Jawaar Mohammed keessaa tokko akka jedhutti bakki obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkasuma himatamtoota hafan sunneen hidhan bakka yakkamtoonni magaalaa Finfinnee garaagaraa kanneen yakka ajjechaa fi hannaan bakka itti hidhamaa jiran waan ta'eef nageenya namoota qaalii kanaaf nu yaaddeessaa jechuun haala hajjitti uumamuu maluuf sodaa qaban dubbatu. Obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaan duraan buufata poolisii federaalaa kutaa qorannoo Meksikotti argamutti hidhaa turan. Daawwattoota keenya kabajamoo haala achitti mudate jala buunee hordofuun oduu teenya tan idilee keessatti kan isiniif gabaasnu ta'a. Nagaan nuuf tura.